Orang Tuhan itu lihat ini murah ya ini murah kan cek keren lah relax ya hmm aku sudah kan dekat lalu Ashama yooyyaa akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota uummata Oromoo bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan kabajaa fi jaalalaa simbira haa ga'u. Guyyaa har'aa ajandaa sadii qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Ajandaan jalqabaa dhimma handhuura keenya kan taate magaalaa Finfinnee keessaa waa'ee kooyyee facceetiin wal qabatee guyyaa kaleessa faccee hiramaa oole eenyuuf hirame? Lammataa dhimma paartiilee siyaasaa Oromoo keessa jiraniiti. Sadaffaadhaa dhimma jabduu harkaan qabdu waa'ee dhibee koronaa vaayirasii jedhan kana. Sadan irratti yaada mataa kootii kennaa na hordofaa. Ta jalqabaa maarree akkuma jenne dhimma kooyyee facceetiin wal qabatee guyyaa kaleessa hiramaa oole. Eenyuuf hirame laata? Quba qabdu warra kaabaatiif hirame? Warra seenatiraakiin fe'amee dhufee hirame moo qeerroo dhiigni itti dhangala'ee lafeen cabee hirame laata? Moo abbaa qe'eetiif hirame? Qotee bulaa qe'ee isaarraa buqqa'ee bataskaana jala ciisuuf hirame moo kan jireenyi isaa badee garagaratti faca'an walitti qabanii laataniif moo eenyuuf kennan? Oromoo quba qabaadhaa. Dhaabbileen siyaasaa gaafa kooyyee faccee achi dhaabbattanii argamtanii dhimma kooyyee faccee irratti dhiigni qeerroof qarree dhangala'e sun isinitti haa dhaga'u. Eessa dadhabdarra dhimma kana quba qabduu laata? Gaaffiidha. Itti aansuudhaan paartiileen siyaasa Oromoo sadeen maal gochaa jirtan? Bakka sadii jirtanii sadii dhiisaa bakka 30 jiraadhaa. Dhimma ittiin qabu uummanni Oromoo. Gaafa waa'een Oromoo ka'u isin sadeenuu garuu bakka takka dhaabbadhaa. Dantaa Oromootiif bakka takka dhaabbadhaa. Kamaal galchuutiin kan hoogganu ABO'n bilisummaa uummata Oromoo feeta. ABO'n Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamtu bilisummaa uummata Oromoo feetu. KFO'nis akkasuma kan Jaal Mararaa Guddinaa yookiin Piroofeesar Mararaa Guddinaatiin durfamu. Erga bilisummaa Oromoo feetanii maaltu waliin isin dhabsiise laata? Moo dantaa dhuunfaa qabdan? Tun uummata Oromootiif gaaffii. Yoo diddanii abbaa murtii uummata paartiin Oromoo uummata Oromootiif gadi malee uummata Oromootiif ol waan hin taaneef uummataatu murteeffata. Baay'ee nu rakkisu waa'een paartii. Garuu faca'uun keessan uummanni keenya akka balaaf saaxilamu ta'eera. Maaliif kana gootan? Itti yaadaa. Sadaffaadhaa waa'ee koronaa vaayirasii wal qabatee. Koronaa vaayirasiin biyya keenya keessa galeera. Namoonni kanaan shakkamanii qabamanis jiru. Kanarratti hawaasni keenya Oromoo irraa of eeguuf hagam qophiidha. Keessaamoo warri baadiyyaa fi magaalaa uummanni Oromoo mootummaa hin qabu. Wal malee homaa hin qabnu. Warra harka qalleeyyiitiif saamunaa yoo bittani haadaan adda kutaa kennaafi. Oromoon fandii biraan qabu wal malee. Kanaafuu yaa Oromoo wal quba qabaadhaa. Warra mana hidhaa keessa jiruu fi dhukkuba koronaa vaayirasii kan akkamitti akka ofirraa ittisaniif dhaabbileen siyaasa Oromoo maal gochaa jirtan laata? Ibsi isin kooyyee faccee irratti kennuuf jirtan maali? Hangarraa maaliif calliftan? Maaf callifame? Dhimmi kooyyee faccee waan laaftutti ilaalluu miti. Kanaafuu itti yaadaa.
bal'inaan walitti deebina. Yeroo gaarii.